Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa sagantaa isaa torbanitti yeroo tokko dilbata galgala keessaa akka lakkoofsa Oromootti sa'a 7 hanga 7:00 akka lakkoofsa Habashaatti ammoo sa'a 1 hanga 1:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kiilooheerzii 17,860 irratti isiniif dabarsu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walaba sirna dimookiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Nagaan keenya bakka irraan dhaggeeffachaa jirtan hundatti isin qaqqabu dhaggeeffattoota keenya kabajamu ashamaa. Eebila 10 bara 2016 isin keessummeessuun haga xumura sagantaa keenyaatti kan isin faana turus an bulii bakkooti. Oduu kan isin dhageessisu an falmattuu lammiiti. Dhaggeeffattoota keenya harka fuune. Misokin yeroo barreeffannaa nuti waa baay'ee haasaa turre, waa baay'ee wajjin mari'achaa turre, wantoota garaagaraallee wantoota achirratti namoota tokko irra ga'an irrallee ga'an walii wajjin keenya waa hedduu barreessaa turre, baay'ee waa hedduu mari'achaa turre, akkamitti jijjiiramni akkamii dhufu. Kan amma dhageessan ammoo wareegamuu barataa Oromoo gooticha Geetuu Baqqalaa irratti gaaffiif deebii hiriyaa isaa tokko waliin taasisne keessaa sagalee isin dhageessisnedha. Kanas oduu keenya booda qabannee isinitti deebina. Dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa fi qophiilee biroos ni qabna. Haga xumura sagantaa keenyaatti turtiin keessan waliin haa ta'u. Bal'ina oduu keenya guyyaa har'aaf gara falmattuu lammiittan isin dabarsa. Mormiin mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffatu godinootaa fi magaalota Oromiyaa mara keessatti barattootaa fi uummata Oromoon baatiiwwan 5 darbaniif adeemsifamaa ture ammas bifa haarawaan marsaa 5ffaaf itti fufee jiraachuun beekameera. Haaluma kanaan godina Shawaa Bahaa magaalaa Bishooftuutti mormiin mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffatu barattoota manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaan tibba darbee adeemsifamaa ture itti fufuun kaleessas barattootni mana barnootaa moodelii sadarkaa 2ffaa magaalaa Bishooftuu sagalee mormii isaanii dhageessisaa yoo oolan hiriira mormii barattoota mana barnootaa moodelii sadarkaa 2ffaa magaalaa Bishooftuu kaleessa eebila 8 geggeeffame kana dhaamsuufis hidhattootni mootummaa koloneeffataa wayyaanee tarkaanfii bineensummaa hiriirtota irratti fudhachuun barattoota danuu miidhaa qaama jajjabaaf saaxiluun gariis qabanii mana hidhaatti darbachuun isaanii odeeffannoon achirraa arganne ni mul'isa. Oduudhuma wal fakkaatuun godina Wallagga Lixaa magaalaa Mandiittis mormiin mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffatu barattoota manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa Abdii Boruu fi mana barnootaa giddugaleessa Mandiin dheengadda waaree durarraa eegalee haala jabaan taasifamaa turuu dubbatu jiraattotni magaalaa Mandii. Xiiqiin dhugaasaa gabaasa qindeeffate qaba. Mormiin mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffatu faraqaa shaneessoo godina Wallagga Lixaa Haana Malasibuu magaalaa Mandiitti eebila 8 geggeeffame hoolee fi taateewwan hidhattoota mootummaa koloneeffataa wayyaaneen hiriirtota irratti raawwate odeeffatuuf gara magaalaa Mandiitti bilbiluun barattuu mana barnootaa sadarkaa 2ffaa magaalaa Mandii tokko dubbifneerra. Barattuun rakkoo nageenyaaf maqaa ishee dubbaturraa of qoqqobde kunis haala hiriirri mormii sun itti eegalee fi rakkoolee hiriiricha boodaa dhalatan akkas jechuun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himuu eegalte.
Sirriidha. Mormiidha gaamaa ture guyyaa kaleessa. Durii mana barnootaa keessattidha kan dhaqanii gidduu mooraa mana barnootaa keessatti kabajama ture sodaarraan kan ka'e galmatti walitti qabamanii kabajachaa turan viidiyoo qofti jechuudha. Galma bulchiinsaa kan jedhamutti ayyaaneffachaa turan. Sa'aatii 8tti ijoolleen mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa deemanii dhagaatti guuruu jalqaban galmatti. Kana dura ayyaana dhaaba Oppiidiyoo dirree mana barnootaa irratti kabajaa turan. Garuu barana sababa sodaarraan kan ka'e galma bulchiinsa magaalaa Mandiitti ayyaaneffatuuf walitti qabaman. Kan ayyaana kanarraa qooda fudhatanis miseensota Oppiidiyoo qofaadha kan nuun jette barattuun mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Mandii dubbifne kun. Waaree dura akkuma isaan galma keessa jiranitti barattoonni mana barnoota sadarkaa tokkoffaa giddugaleessa Mandii fi Abdii Borii itti hiriiruun dhagaa galma irratti guuran. Barattoonni dhagaa galma irratti guuran kunis xixiqqoo turan. Warri keessaa jajjaboon ammoo dhaadannoolee dhiiga keenya irratti in ayyaaneffattan jedhuu fi kanneen biroo dhageessisuu eegalan. Yeroo kanas loltoonni mootummaa koloneeffataa wayyaanee ijoollee xixiqqoo kana dhaanuu akkasumas lafatti sukkuumuun mormarra hejjechuu itti fufan. Uummanni magaalaa Mandiis dirmachuun mormii isaa eegale kan jette barattuun dubbifne kun abbootii fi hawwanis loltootaan reebamuu fi kan caccabanis jiraattuu akkas jechuun nutti himte. Aademni jechaa deemu warri dhagaa jiru ijoollee xixiqqoodhaa keessaa gurguddaan jiran uummatis amma ta'etti dabalamee ba'anii dhaadannoo dhageessisaa turan. Maal fa'aa jedha dhaadannoo isaanii kan yaadattu qabdaa? Dhaadannichi kan isaan jedhan dhiiga Oromoo dhangalaasuun naasuu barataa keenya akkasumaan kan barsiisota keenya kan galmeeffaman nurratti ayyaaneffatan sun nyaatanii qaltanii taa'aadha kan isaan dhaadatanii. Innaa yeroo sana ijoolleen xinnoodhaa ajaajiin yeroo sana itti dhufe akkuma itti ba'an warra isaanii reebuu warra reeggeetu fa'aadha morma isaanii fa'aa qabanii reeggisanii fa'aa kaanima mana keessan tolaman ijoollee ittinanii fa'aa caccabsaa fa'aa turanii dastaa fa'aa kan jedhaman harmootii keenya baay'ee isaanii maqaa isaanii saaqataa kan jedhaman jaarsa magaalaa Mandiiti. Obbo Saaqataa jedhamu. Isaanii reebanii? Isaanii reebanii miilli isaanii tokko cabsanii dastaa kan jedhaman harmootadha. Manatti ol galanii ijoollee sidaannaan ijoolleen hin jirtu beerrannaan siidha kan ijoollee keessa kan manatti ol gashite siidha kan kakaasanii jedhanii ishees baay'ee reebanii yeroo kuftee isheen mana yaalaatti geeffamu. Guyyaa kaleessaa kan waraaname giroosarii keessa kana jettu ayyaantu kan jedhamtu keessa seentee sibbiteessee argina jedhanii dhaqanii giroosarii lixanii fuudhanii achitti baay'ee rukutanii ishee. Fuulli ishee kun baay'ee miidhamee irra baay'ee dhiigaa turteen gara gurra ishee kana fa'aa baay'ee miidhameera. Mucaa Maarkosii jedhamu barataa Maarkositti ture tokko kan baratu mana barnootaa deemaa turre nama 5 ta'anii akkas deemna barattoonni teellaas jiru turan. Yoom gaa kun? Bifinoo darbe. Achi dhaabbataa jennaan dadhaabannee jilbeenfadhaa jennaan jilbeenfachiisan warri kaan isa qabanii warri kaan immoo nu jilbeenfachiisanii erga nu reebanii booddee isa qabanii reebanii bakka beera jedhamee tokko dhiisii gaan deemna gaafa jedhu ijoollee Mandii akka isitti qalan malee hin jedhee miila isaa lamaan irra billaadhaan ruktee shukkaa xuroo fuudhee miila isaa lamaan irra waraane. Kan biraa mudhii isaa keessaa baafateetidha kan inni ittiin waraane cuubeedhaan miila isaa lamaan irra waraane sana bakka qabanii mormarra ejjetanii warri kaan miila rukutuu warri lafa rukutamee lafa dhiifamu hin beekamu bakka durbaa dhiirratanii isaa dhaqoodiin hin jiru. Godina Harargee Lixaa Aanaa Xuulloo magaalaa Hirnaatti mormiin mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatu eebila 7 bara 2016tti haala qindoomina qabuun marsaa 5ffaan uummata Oromoo magaalichaan kan eegale yoo ta'u mormii uummata kanaa ukkaamsuufis tarkaanfii hidhattootni mootummaa koloneeffataa wayyaanee hiriirtota irratti fudhataniin Oromoonni 2 rasaasaan dhaamuun yeroo ammaatti hospitaala Cirootti yaalamaa akka jiran ta'uu mul'isa odeeffannoon maddeen keenya irraa arganne. Yaaliin jiraattota magaalichaa dubbisuuf taasisne rakkoo neetwoorkiin kan wal qabate nuuf hin milkoofne. Qophii keenya itti aanu keessatti bal'inaan qabannee kan isiniif dhihaannu ta'a. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Godina Jimmaa keessatti dararaan ilmaan Oromoo magaalaa Jimmaa dabalatee jiraattota aanaalee godinichaa garaagaraarra hidhattoota mootummaa koloneeffataa wayyaaneen ga'aa jiru akkaan hammaachaa dhufuun dhaga'ameera.
Haa ta'u malee mormiin kun tibba darbeerraa amma ammaatti magaalaa Jimmaa dabalatee aanota godinichaa hedduu keessatti dargaggoota Oromoon bifa garaagaraan geggeeffamu itti fufee akka jirudha. Oduun keenya guyyaa har'aa hanga kana ture. Qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Qophiin keenya ammas itti fufa. Mee amma immoo wallee gabaabaa kana waliin caqasaa gara qophii keenya itti aanutti haa ceenu. يا سبخو ابشرني بريتي يا لبني خو ابشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي ابشرني بريتي يا لبني خو ابشرني بريتي يا سبخو ابشرني بريتي. Akkuma beekamu haala mormiif falmaa mirga abbaa biyyummaan kan wal qabate mana hidhaa Impaayera Itoophiyaa keessatti ilmaan Oromoo hedduutu dararaa guddaa argaa jira. Hedduun isaanis reebichaaf dararaa mana hidhaa kana keessatti isaanirra gahu dandamatu dadhabuun lubbuun isaanii darbaa jiraachuun hin dagatamu. Haaluma wal fakkaatuun reebichaaf miidhaa mana hidhaa Amboo keessatti irra gahaa tureen mana yaalaa seenee yeroo muraasa booda lubbuun isaa kan dabarte barataa Oromoo Geetuu Baqqalaa haala miidhaaf du'a isaa irratti hiriyyaa isaa nageenya isaaf jecha maqaa isaa dubbatuu hin feenee fi kan yeroo dheeraaf mana hidhaa inni keessa ture keessa waliin dabarsaa turan tokko bilbilaan haasofsiiseen jira. Innis akkasitti waa'ee goota Oromoo kanaa ibsuu eegale. Barataan biyyaa shanan darbe lubbuun isaa darbe sun Geetuu Baqqalaa jedhama. Kan inni dhalate godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo keessattidha. Barumsa isaatti kan inni baratu achumaatidha. Kutaa akka kudhaniittidha kan inni barumsa isaa hordofii taasisee immoo taa'anii kana keessa gale. Tole egaa Geetuu waliin akka wal beektanii fi mana hidhaa yookaan immoo karchallee Amboo keessatti akka waliin turtanidha akkan odeeffannoo qabutti. Mee Geetuun nama akkamii akka turee fi yeroo waliin turtanittis waan akkamii mari'achaa akka turtanii dhaggeeffattoota keenyaaf ibsuu ni dandeessaa? Barataa Geetuun baay'ee sabboonummaa isaatti cimaadha. Kaayyoo isaatti cimaadha. Barumsaan illee nama baay'ee sammuu isaa cimaa ta'edha. Baay'ee kallattii garaagaraadhaan nama jijjiirama fiduudhaa fi baay'ee sammuu isaa taalanti nama qabna jennu keessaa nama tokko ture Geetuun. Yeroo leenjii turretti baay'ee nama jajjabina gorsa garaagaraa nu kennaa turedha. Kallattii garaagaraadhaan nama nu bukkee dhaabachaa ture. Ammallee alaati nyaata namatti meenuuf ittisuu ga'utti baay'ee nama kallattii hundumaadhaan nu bukkee dhaabachaa turedha. Geetuun baay'ee nama cimaadha. Kana jedhu dubbachuu hin danda'u. Baay'ee nama guddaadha. Baay'ee. Geetuu wajjin kan mana hidhaatti wal barreenu 2006dha. Isa durallee Geetuun akka hidhamaa ture waan ta'aa ture garraachaan akka irra gahaa ture. Darbee fi waggaa keessatti fuun hidhaminillee hin bahu inni baay'ee gidirfama ture. Baay'ee nama baay'ee dararamaa ture. Geetuu wajjin yeroo wal barreessanaa nuti waa baay'ee haasaa turre, waa baay'ee wajjin mari'achaa turre. Wantoota garaagaraallee wantoota achirratti namoota tokko irra ga'an nurrallee ga'an walii wajjin keenya waa hedduu barreessaa turre. Isa malee mucaan hiriyyaan koo tokko Wabii Xilahun kan jedhamu tokkollee baay'ee kitaaba hidhaa inni qabne kan jedhu kan barreesse tokko. Innillee baay'ee hiriyyaa keenya tureechi keessatti baay'ee waa hedduu mari'achaa turre. Akkamitti jijjiiramni akka inni dhufu gara fuulduraatti maal akka ta'uu danda'u barataan Oromoos yaada akkamii akka inni qabaatee adeemu maandhee akkamii ijaarratee akka inni walii wajjiniin gara fuulduraatti fakkii godhu waa hedduu walii wajjin mari'achaa turre. Wal barteen keenya kallattii kanaanidha. Yoomi kan inni du'e guyyaa sirni awwaalchi isaa raawwates dhiyeenyaan hordofaa kan turte yoo ta'e dhaggeeffattoota keenyaaf ibsi. Kan inni du'e guyyaa 8 akkasidha. Qorannoodhaaf gara magaalaa Finfinneetti geessameeti kan inni hospitaala keessatti du'e yaaliidhaaf yaalameeti dararaan irra geessame baay'ee miidhamee jechuudha.
Mee Geetuun egaa mana hidhaa keessatti dararaa guddaa argaa akka turedha kan dubbatamu. Dararaa akkamii argaa ture Geetuun? Haalli wareegama isaatii yookaan immoo kan inni ittiin boqote isa boodana kana akka inni boqotuuf sababa kan ta'e dararaa akkamiitu irra ga'e hinnaanidha akka odeeffannoo qabdutti. Geetuun dhibee keessaa qabaatee osoo hin taane dhibeen inni godhate reebichaadhaa fi akkaataa isaan itti tumaa turanidha. Reebicha akkaataa odeeffannoo dhageenyatti inni manni ittiin bu'e kan baay'ee dararaa cimaa kan irra ga'e baay'ee reebuudhaan yeroo manni hidhaa gubate haala hedduu dhabarraan ga'anii amma inni socho'uu dadhabutti hojjechuuf gadi jechuu amma inni dadhabutti baay'ee miidhamee isaan himtuu fuudhanii gara hospitaalaan ga'anii maatii isaanitti kennanii isa kana akka inni gatiin kan baranii jechuudha. Yeroo manni hidhaa yeroo darbe gubatee ture yeroo sana bahuudhaaf yaalii gootan jechuudhaan baay'ee reebaa ture. Tole egaa akkuma beekamu rakkoo wal fakkaataa mana hidhaa wayyaanii keessatti kan argaa jiru barattoota Oromoo hedduudha har'a. Rakkoo sabni keenya keessa jiru kanaaf furmaata kan jetti yookaan immoo akka dhaamsaatti yaada yoo qabaatte carraa siif kenneera. Egaa barataa Oromoo irraa amma jijjiiramni tokko saba isaaf hin dhumne isaaf hin dhumnetti ammayyuu dararaan kun irraa dhaabbatan jedhu itti caalaa deema gara fuulduraatti baay'ee waan sodaachisaa kan inni ta'u barataa irrattidha. Humni barate waa arga jijjiirama arga sababii ta'eef jecha humni kun immoo nu miidha nu waan isaa jechuudhaan ammallee dararaan akka irra ga'u shakkiin qabu kana sababii kanaaf immoo wanti tokko gaafa iddoo isaatii dhabamu kaayyoo isaati iddootii dhiboo osoo hin taane nus kaayyoo isaa duukaa hirubee gara fuulduraatti barataan Oromoo hundinullee gara fuulduraatti wal qabatee kallattii kanaan yaada gootonni nu fuuldura darban kana nuuf gumaachanii darban kana nuti immoo gara fuulduraatti adeemsisne ija hojii keenyaa arguudhaaf wal qabannee akaanuun jedhaan. Tole haala wareegama barataa Oromoo Geetuu irratti ibsa bal'aa nuuf laatteef maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatiin guddoon si galatoomfadha. Tole haa ta'u guddaa galatoomaa naan jiraata. Turtii nu waliin qabaataa jirtaniif guddoo isin galatoomfanna. Amma kan isiniif dhiyaatu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Sagantaa keenyatti aanuun haga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa isiniin jechaa dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa guyyaa har'aaf odaa sabaattan isin dabarsa. Impaayerri Itoophiyaa saba Oromoo dabalatee uummattoota koloneeffatamoo biroo mana hidhaa taatee irraa erga ijaaramte waggoota 130 ol kan lakkoofsiste yeroo ta'u bara jireenya ishee kana keessattis gama hedduun gaagama hedduun ishee mudataa kanarra geesse ta'uun hin dagatamu. Gaagama gurguddoo impaayerittiin akka diigamtuuf sababa ta'uu danda'anii fi yookaan aangoon impaayerittii bulchuus koloneeffattoota Habashaa harkaa akka ba'uuf mudataa turaniif sababni humna keessaa balaa ta'us Habashootni impaayerittii ijaaraniif jiraachisaa har'a ga'anis tumsa firoota isaanii dabalachuun impaayerittiin jiraattee har'a akka geessu taasisuu danda'uun isaanii hin dagatamu. Jalqaba irraa kaasuun ilaaluuf yoo yaalle yeroo impaayerittiin harka kolonii warra Awurooppaa jalatti kufuuf turte mooticha Abisiiniyaa kan tureef booda keessas impaayerittii har'aa humnaan kan hundeesse Minilik mootota Awurooppaa yeroo sanatti impaayerittii koloneeffachuuf yaalaa turan waliin waliigaltee uumuun isaaniin bakka bu'ee impaayerittii kolonii isaa jala tursuuf milkaa'uun isaa kan yaadatamudha. Erga Minilik du'ee boodas yeroo itti Iyyaasuun aangoo impaayerittii harkatti galfatetti mirgootni amantaa, afaanii fi kabiroon saboota koloneeffatamoo impaayerittii irraa mulqamaa ture waan hiyyamameef adeemsa Iyyaasuu sanatti rifachuun
Iyyaasuu mana hidhaa hin quufnetti galchanii amantaa doo godhachuun luugama impaayeritti kan harkatti deebifatan Haayile Sillaasee dabalatee tumsitoota Habashaa ta'uun isaanii kan dagatamu miti. Itti dabalataan jalqaba bara 1970mootaa keessa gaaffii barattootaaf qotee bultootaa dhimma lafaan wal qabachuun impaayeritti keessatti finiinee ture bu'uura godhachuun ammas sirna furmaata qabeessa fakkaatu tolfachuun impaayeritti umurii kan dheeressan Mangistuu Hayilamaariyaamii fi tumsitoota sirna kolonii Habashaa yeroo ta'an gaaffii eenyummaaf abbaa biyyummaa bara dhuma sirnichaa yookaan sirna dargii keessa daraaree late sababa godhachuun qabsootti hiriiranii erga jiraachuu danda'u impaayeritti aangoo harkatti galfachuun dhugoonfatanii booda sirna gaaffii ummattootaaf deebii laatuu danda'u dhiyeessuun ijaarsa Itoophiyaa haarettii erga eegalsiisanii booda qabsaa'ota Oromoo kaaniin obbaasanii kaaniin mana hidhaatti naquun kaaniin kan biyyarraa hari'atan Mallasaa fi Isaayaas dabalatee tumsitoota impaayera Itoophiyaa ta'uun isaaniis seenaa kaleessaati. Seenaalee kufaatiif dhufaatii mootummoota Itoophiyaa armaan olitti kaafne irraa kan hubannu yeroo hunda kufaatii sirna tokkoo jala Habashootniif tumsitootni impaayera Itoophiyaa gaaffii ummattoota koloneeffatamoo impaayeritti giddugala godhachuun sirna impaayeritti lubbuu dheeressuu danda'u xineessanii yaada haaraan kan gadi ba'an ta'uu fi ta'uus hanga har'aatti sochiin isaanii kun gaaffii sabootaaf deebii kan argamsiise osoo hin taane impaayeritti lubbuu dheeressuu kan danda'e qofa ta'uu isaati. Kun kan nu dhugoomsu ammoo Habashootaaf tumsitoota jiraachuu impaayeritti kan isaan kakaasu rakkoo sabootaa furuu osoo hin taane impaayeritti lubbuu dheeressuu qofa akka ta'ee fi sodaan isaaniis hammaachuu dararaa sirna mootolee isaan dura turanii osoo hin taane diigamuu impaayeritti akka ta'edha. Har'as yeroo sirni koloneeffataa wayyaanee kufuuf akka jiru hubatanitti fi kufaatii sirnichaa fi sababa guddaa ta'e mul'achaa kan jiru gaaffii abbaa biyyummaa saba Oromoo ta'uutti dhugoonfatanitti waa'ee dararaa ilmaan Oromoof saboota impaayeritti biroo caalaa waa'ee garee impaayeritti yaaddoo guddaa keessa seenuun akkuma amala isaanii yaada haaraa Itoophiyaa haaretti ijaaruu jedhu waltajjii irratti baasuun marii eegalaa jiraachuun isaanii mul'ataa jira. Haa ta'u malee Habashootni kaleessa tokkummaa Itoophiyaa faarsan gaarummaa Itoophiyaa kaleessaa dhaadessanii fi tokkummaa Itoophiyaa afoofis ijaarsi sabaaf sablammootaa balaa ta'uu bara jireenya isaanii lallabaa ba'an akka waan har'a irraa dammaqanii sabummaa Oromoo kan jedhuuf fudhatama kennuun akka qaama maree waltajjii isaanii taasisaniif maaltu isaan dirqe kan jedhu xiinxallee yoo ilaalle gabaabamatti deebiin isaa qabsoon sabni Oromoo kaayyoo Oromiyaaf Oromoo jedhuun sagalee isaa dhageessisaa jiru har'aa dhiyeenyaanis ta'u gara fuula duraatti impaayera Itoophiyaa kan diigu ta'uu mamii tokko malee waan dhugeeffataniif ta'uu tilmaamuun nama hin dhibu. Itti dabalataan Habashootni Itoophiyaa kaleessaa faarsaa ba'an har'a maqaa Itoophiyaa haaretti jedhu akka moggaasaniif kan isaan dirqisiise Itoophiyaa kaleessaa har'aa keessatti haqa isaanii waan dhabaniif osoo hin taane Itoophiyaa kaleessaas haa ta'u ishee har'aa keessatti sabni Oromoo miidhameera jedhee waan amanuuf akka ta'ee fi hojiin isaanii inni guddaanis Itoophiyaa diigamuuf deemtu biratti jecha haaretti jedhu boodaan itti maxxansuun tarii Itoophiyaa ishee haaretti dhalachuuf deemtu kana keessatti haqni koo kabajamuu malaa laata jechuun uummatni Oromoo abdii akka of keessatti horgochuuf kan yaadan ta'uu fi kunis umurii impaayeritti dheeressuuf yaalaa kan jiran ta'uu isaaniiti. Haa ta'u malee kan xiqqoo nama raaju Itoophiyaa qawween ijaaramtee qawween eegamaa har'a geesse kana ammas qawween tumsaa jiraachisuun kan hin danda'amne ta'uu kan hubatan Habashootni har'a ta'us uummatni Oromoo garuu osooma Itoophiyaan isaan jedhan kun ijaaramuu dandeesseeyyuu kan Oromiyaa walabaa ijaarrachuun hin geenyeef ta'uu kan hubate waggoota hedduu lakkoofsee jiraachuu isaati. Gama biraan sabboontotni Oromoo sammuu isaanii walaba taasisuu dadhaban tokko tokko waggoota muraasa dura yeroo waa'ee kaayyoo walabummaa Oromiyaa jedhutti yaada kennan kan hin danda'amne ta'uu isaa akka sababaatti dhiyeessaa kan turan yoo ta'u har'a yeroo dammaqiinsi uummata Oromoo silumaa dhokatee ture sababa argachuun dhoohee addunyaatti mul'atettis Oromiyaa walabaa ijaaruun saba Oromoo yoo miidhaa malee bu'aa guddaa kan hin qabne ta'uu akka waan Oromoon sirna dimokiraasiin bulee wal bulchee hin beekne Oromoo kan barbaachisu walabummaa biyyaa osoo hin taane dimokiraasiif walqixxummaadha jechuu akka waan impaayerri diigamtee biyyoonni keessaa dhalatanis nagaan jiraatanii hin beeknee fi akkasumas akka waan har'a nagaan jiru Oromiyaan yoo walaboomte nageenyi gaanfa Afrikaa ni booraa jechuu fi akka waan maqaa Itoophiyaa dhaadachuun lallabuun isaanii fira horeefii jiru kaayyoo walabummaa diina hedduu kan horatu ta'uu akka sababaatti tarreessuuf yaalaa kan jiran ta'uu isaaniiti.
haa ta'u malee dhugaa jirtu dubbachuu yoo ta'e sabni Oromoo sirna dimokiraasiin of bulchuu irra kutee biyyoota addunyaa biroof ergisuu kan danda'e waggoota hedduu lakkoofsisee jiraachuu milkaa'inni walabummaa biyyaa fedha sabootaa waan ta'eef qofa osoo hin taane furmaata biyyoota koloneeffatamanii ta'uu fi Oromiyaan yoo walabomtes madda goolama gaanfa Afrikaa kan taatu osoo hin taane odola dimokiraasii ta'uun olloota isheef fakkeenya ta'uu kan dandeessu ta'uu akkasumas kan hanga har'aatti qabsoo saba Oromoo furgaase maqaa Itoophiyaa dhaadachuu osoo hin taane gaaffii abbaa biyyummaa yookaan walabummaa fi bilisummaa sabichaa finiinsuu ta'uun dhugaa jalaa dhiyeessuun hin danda'amnedha. Egaa habashootni hojii manaa haaraa qabatanii hasaaba'an malee yeroochi yerootti gaaffii tokkummaa Itoophiyaa jabeessuu, gaaffii Itoophiyaa dimokiraatessuu fi gaaffii Itoophiyaa haaritti ijaaruu jechuun afaan faajjaan osoo hin taane yerootti qabsoo hidhannootti hiriiruun impaayera Itoophiyaa diiganii Oromiyaa walabaa ijaaruun bilisummaa, walqixxummaa, haqaaf dimokiraasiin uummata ofii jiraachisuuf qabsoo finiinsan ta'uu qabsoof sochii dhalootni qubee dhiiga isaaniin galmeessaa jiran har'aa furmaata gita hin qabne ta'ee namatti mul'ata. Oromoon saba gowwaa gara laafuma bira kutee daangaa wallaalummaa keessa yeroo hunda jiraachuun impaayera Itoophiyaa koloneeffattoota gargaaree ijaaruuf suphuun jireenya isaa balleessu osoo hin taane sabichi saba garraamii haqa namaa moggaatti dhiisee kan ofii isaa biyya Oromiyaa ijaarrachuun humnaaf sirna isaatti gargaaramee nageenya isaa kabachiisu egeree isaatti wabii horuu fi erga daangaa isaatti gitii godhees abbaa fedhe waliin haala isaaf ta'uun jiraachuu danda'u ta'uu isaati. Qabsaa'otni Oromoo tokko tokkos akka waan isheen furmaata sabichaa taateetti impaayera Itoophiyaa suphuuf yookaan deebisanii ijaaruuf carraa 2-3 kennaa jiran dogoggoraanis ta'u wabii jiraachuu saba Oromoo kan ta'e Oromiyaa walabaa ijaaruuf carraa tokko akka kennan yaadachiisuun barbaachisaa ta'a. Itti dabalataan gurmuuleen koloneeffattoota Habashaaf tumsitootni impaayera Itoophiyaas waa'ee tooftaan gaaffii abbaa biyyummaa Oromoo gara impaayera Itoophiyaa haaratti ijaaruutti maqsuuf yaaluu dhiisanii waa'ee guddinaaf egeree Abisiiniyaa haaratti yookaan kan Itoophiyaa kaabaa bareechuuf osoo mannaaganii yerichi yeroo of kennaa ta'ee mul'ataa jira. Kanaaf akka Oromootti waan barbaachisaa ta'e dirqamni yeroo gaafatu gurmuulee kaayyoo akkanaa qaban waliin falammii seenuu yookaan yaadichaan afaan faajjoo osoo hin taane kaayyoo dorgomaa hin qabne Oromiyaa walabaa ijaaruun bilisummaa haqaaf walqixxummaan jiraachuuf qabsoo hidhannootti hiriiruu falmaa ofii jabeessuu fi kanaafis Oromiyaa keessatti dirree qabsoo saaquun furmaata maa'ee ta'uu waliif dhugoomsuun barbaachisaa ta'a. Dhumarratti yerichi yerootti bulanii ka'anii falaasama siyaasaa haaraan afaan wal faajjessanii fi yaaliif shaakala haaraa gaggeessan osoo hin taane yerootti ilmaan Oromoo 100,000 lakkaa'amanii mana hidhaa wayyaanee keessatti rakkataa jiran qaqqabachuuf onneeffatan yerootti Oromiyaa badiisaaf deemtu oolfachuuf mannaaganii fi akkasumas yerootti ajjeechaa ilmaan Oromoo jaarraa tokkoof impaayeritti keessatti aadaa ta'e hambisuuf qabsoo hidhannootti hiriiran ta'uu mirkaneeffachuun waan fardiiti. Oromoonni bilisooma, Oromiyaanis ni walaboomti. Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa.